Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media ollee bullee badduu fi toltus arginee walitti dachaaneetii jira. Qophiin kenna utubaqaa torbaanis eegaleetii jira. Hanga qophii kenna xumuratti nufaana bu'aan ammoo affeerraa kenna yeroo maraati. Qophiin utubaqaa kenna hadhaatiin seenaa gooticha Oromoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Jeneraal Taaddasaa Birruun abbaa isaa obbo Birruu Kennaa fi haadha isaa aadde Boontuu Waaq Jiraa irraa bara 1914 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Shawaa Kaabaa aanaa Hidhaabuu Abootee ganda Siree Morsee Gooxii Muxee jedhamtu keessatti dhalate. Abbaan isaa obbo Birruu Kennaan qotee bulaa hojii qonnaatiin maatii isaanii kan jiraachisan yoo ta'u bara 1928 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo mootummaan Xaaliyaanii biyya keenya weeraretti bittaa gabrummaa mormuudhaan humna waraana Itoophiyaatti makaman. Obbo Birruun waraana biyya keessatti taasifamaa ture irratti dirqama lammummaa isaanii bahaa jiraniin lubbuu isaanii wareegamaaf dabarsanii kennuun jaalala biyya isaaniif qaban agarsiisaniitii jiru. Aadde Boontuun Waaq Jiraan ammoo du'a abbaa manaa ishee obbo Birruu Kennatti baay'ee kan gaddite irraa kan ka'e gadda ishee otoo hin xumurin ji'a 3 booda du'aan addunyaa kana irraa boqatte. Yeroo kana Jeneraal Taaddasaa Birruu ijoollee waggaa 14 hin caalle ture. Du'a abbaa isaa fi du'a haadha isaa akkasumas weeraramuu biyya isaatiin baay'ee kan gadde Jeneraal Taaddasaa Birruun umurii isaa kanaan waan tokko murteesse. Gareen obboleessa abbaa isaa obbo Beekaa Kennaatiin hoogganamu holqa Fincaa ganda Siree Morseetti argamu dahoo godhachuun waraana Xaaliyaaniin loluu akka jiran beekuuf biyya isaa weerartoota faashistiitiin qabamte bilisa baasuuf hiriyyootaa fi jiraattota naannoo sanaa muraasa waliin ta'uun gara garee kanatti dabalamee qabsoo jalqabaa taasise. Yeroo kana mootummaan Xaaliyaanii meeshaalee waraanaa ammayyaatiin kan of ijaaree fi loltoota hedduu akka qabu uummanni naannoo sanaa waan beekuuf sababa saniin ijoollee isaanii fi isaan irratti miidhaa akka hin geenye waan sodaataniif garee Jeneraal Taaddasaa fa'aa akka harka kennatan barbaadan. Jeneraal Taaddasaan garuu gaafii kanaaf deebii isaa tole kan jedhu hin turre. Meeshaalee abbootiin isaa warra adiirraa booji'anii fi namoota muraasaan laakkoman kan hammatee gareen Jeneraal Taaddasaa Birruu lola ho'aa guyyaa tokko guutuu lolamaa turen dirqama bahuu qaban osoo hin baatin loltoota Xaaliyaanitti harka keessatti kufan. Kana booda loltoonni Xaaliyaanii Jeneraal Taaddasaa qabuudhaan magaalaa Fiicheetti itti aansee Finfinneetti loltoota boojiman kan biroo itti dabaluun gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti akka hidhaman taasisan. Mana hidhaa kana keessa odoo jiru Jeneraal Taaddasaa Birruutti hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Yeroo kana hojiin Taaddasaa gaarii harkisuu dhagaa falaxuu fi hojii humnaa hojjechaa turuun isaa ragaaleen tokko tokko ragaa bahuu fi hojii obsa fixachiisaa fi abdii kutachiisaa akkanaa osoo hojjetu wanti abdii Taaddasaa haaromsu tokko uumame. Biyyoonni Xaaliyaanii fi Ingilizii biyyoota gaanfa Afrikaa koloneeffachuuf carraaqii guddaa gochaa turan keessaa isaan tokko turan. Haa ta'u malee biyyoota lamaan kana gidduutti dursanii kolonii qabachuuf wal morkitu ture. Kanuma keessa magaalli Moqaadishoo to'annoo humna waraana Ingilizii jala galte. Ajajaan humna waraana Ingilizii yeroo sana Jeneraal Taaddasaa Birruutiif humna waraana Ingilizitti dabalamee tajaajila akka kennu gaafate. Taaddasaanis deebii tole jedhu kennuuf yeroo ittiin fudhanne ture. Sababbiin isaa dararama guddaa keessa waan tureef. Kana booda muuxannoo waraana qabu irratti dabalataan leenjii loltummaa gara Keeniyaa magaalaa Mombaasaa deemuun fudhachuu danda'e. Leenjii kana goomsaan waan xumureef al tokkotti ajajaa 50 ta'uun muudame. Hanga mootummaan Xaaliyaanii Itoophiyaa gadhiisee bahutti bakka ergama hundatti deemuudhaan dirqama kennameef bahaa erga ture booda gara biyya isaatti deebi'uun hoogganaa humna waraanaa ta'uudhaan biyya isaa tajaajiluu danda'e. Aangoo kana cinatti Jeneraal Taaddasaa Birruu hoogganaa Yefdal Saraawit ta'uun qornoota hawaasa hundaaf walii ga'uuf nama tattaaffii guddaa godhee fi gama kanaanis seenaa hin dagatamne ol kaa'ee kan darbedha.
Jeneraal Taaddasaa Birruun waa'ee barnootaa fi gaafii mirga eenyummaa Oromoo gaggeessuu kana cinatti hojii gama bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii, ibsaa fi bishaan Oromiyaa hunda keessatti akka babal'atuuf waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti gahee guddaa bahaa kan turedha. Jeneraal Taaddasaa Birruun uummata Itoophiyaaf qofa odoo hin taane uummata Afrikaaf seenaa guddaa raawwateetii jira. Fakkeenyaaf yeroo Afrikaa kibbaa gabrummaa apartheid jala turte gara biyya Keeniyaa Itoophiyaa dhufuudhaan kan akka Nelson Mandela fi loltoota isaa duuka jiraniif leenjii guutuu fi gargaarsa goomsa isaanii cimsuu hunda akka taasiseef seenaan isaa ni addeessa. Jalqabarraa Jeneraal Taaddasaan cunqursa sabaa hubatee waan hin turreef qabsoo saba keessaa hin seenne. Dhumarratti garuu gaafa tokko muummichi ministeeraa biyyattii yeroo sana obbo Akililuu Habtewaldi jedhamu mana ofitti galgala Jeneraal Taaddasaa Birruu irbaataa erga affeeree booda jeneraalichi kun akkana jedhee itti dubbate. Uummata Oromoo jaarraa tokko duubatti hambisnee yoo hin bulchine hin dandeenyu. Yeroo baradhaa jettu uummata baradhaa jettuun adda baasuu qabda. Uummanni Oromoo yoo baratan galaana ta'anii nu fudhatu. Kanaafuu dandeenye hin bulchinu jechuudhaan ibsee fi ture. Yeroo kana Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun wuskiin dhugaa jiru dhiiga natti fakkaate jechuun dhiisanii akka baanii fi guyyaa sana eegalanii cunqursa sabaa itti yaaddame kana seeraan qindaa'ee ta'uu isaa erga hubatanii booda gara obbo Hayilamaariyaam Gammadaa deemuun waxabajjii 16 bara 1956 miseensa waldaa kana fedhii ofiitiin ta'uun qabsoo uummata Oromoof eegalan. Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun amantaa namaa jabeessuu fi sanyummaa kan hin qabne nama biyya ofiif amanamaa dhugaa kan jaalatuu fi yeroo daba argu garuu leenca dafee aaruu fi tarkaanfii hatamtamaa fudhachuuf nama duubatti hin deebine ture. Uummanni Oromoo akka baratuuf gocha mootummaa yeroo sanaa ifatti nama mormee fi sabni isaa akka baratu qabsaa nama turedha. Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun kana osoo gaggeessaa jiru diddaa gabrummaa uummata Oromoo irraa fonqolchuuf jecha bara 1958 fonqolcha yeroo jalqabaa mootummaa Haayile Sillaasee irratti adeemsifame. Haa ta'u malee mootummaan Haayile Sillaasee dursee waan dhaga'eef naannoo magaalaa Finfinnee loltoonni isaa akka marsan taasisuun Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Maammoo Muzammir akka qabaman godhan. Mootummaan Haayile Sillaasee isaan lamaanittuu murtii du'aa yoo murteessu Maammoo Muzammiritti ammoo yeroo sana akka fannifamu taasifame. Jeneraal Taaddasaa Birruun immoo mootummaa Haayile Sillaasee bara 1953 fonqolcha isaa irratti gaggeessan waan fashaleesseef murtii du'aa kana irraa gara hidhaa umurii guutuu akka hidhamu itti murteeffame. Yeroo booda shira aangoowwan olaanoon mootummaa Haayile Sillaasee qopheessaniin Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammir namoota lakkoofsaan 7 ta'an waliin gara mana hidhaa Alam Baqqaanyitti darbataman. Akka jarri xaxanitti yakki Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaalleewwan hafan itti himataman heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture fashaleessuun holola sobaa oofuudhaan uummata jeeqomsaaf kaastan kan jedhu ture. Galmeen himatamtoota lakkoofsaan 9 ta'an kun kan armaan gadii kana ture. Himatamaan tokkoffaan Jeneraal Taaddasaa Birruu, himatamaan lammaffaa ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammir, himatamaan sadaffaa obbo Seefaa Tasammaa, himatamaan afuraffaan obbo Daadhii Fayyisaa, himatamaan shanaffaa Loltuu Lammeessaa Booruu, himatamaan jaaffaan Mokonnin Wasanuu, himatamaan torbaffaan obbo Hayilamaariyaam Gammadaa, himatamaan 8ffaan Koloneel Alamuu Qixxeessaa, himatamaan 9ffaan Brigaadeer Jeneraal Daawit Abdiifaa turan. Himanni tokko tokkoon isaanii irratti dhiyaate mata dureen isaa kana gubbatti eerame haa ta'u malee qabiyyee garagaraa of keessaa qaba ture. Isaan keessaa kan Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu akkas jedha ture. Bakka walgahii hundatti uummata mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka kaka'an yoo dubbattan kanneen haftan ammoo ajajaa fi yaada isaa irratti walii galuu isaaniitiif jedhame. Akkasumas ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammir irratti ammoo sinimaa Impaayera keessatti boombii gadhiisuudhaan namoota hedduu madeessiteetta kan jedhullee garee himata isaanii ture. Ragaan seeraa isaanii lafa godhatanillee hojjettootuma isaanii poolisii akka turan seenaan dhugaa ragaa baha.
kun ammoo guutummaan guututti waan soba itti yaadame qabsoo uummata Oromoo kichuutti qancarsuuf karoorfame ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. himatamaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaalleewwan hafan irratti qindaa'ee jiru kana jeneraalli kun callisee hin teenye deebii isaan laatan keessa muraasa haa ilaallu. bilisummaa uummata tokko wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'anillee qabxiin guddaan garuu seera baasanii murtii madaalamaa walqixa fayyadamuudha. carraa ku'aa ta'u yookaan waanan sanyiidhaan adda ta'eef ta'ee hin barre jechuun gootichi Jeneraal Taaddasaa Birruun akkana jedhee ture. dur Itoophiyaanonni kanneen biroo hanga irratti seera ajaja mootichaan kennametti fayyadamaa turan. anaaf waan kun hin fayyanne himatamuu fi hidhamuun koo na gaddisiisee irra darbee warreen ana fakkaatanillee abdii kan kutachiisuudha jedhee ture. heerri mootummaa keeyyata 3 irratti akka ibsutti muuduu fi aangoo irraa buusuu kan danda'u mooticha qofaadha. seera adabbii lakkoofsa 126 gullantaa kan mulqu ajaja mana murtiitiin jedhee lafa kaa'a. kan koo garuu kanaan ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gullantaa koo akka narraa mulqametti uummata Itoophiyaatii fi gaazexaadhaan ibsame. kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjanne ta'uusaati jechuun dubbatee ture. hanga irratti qondaaltonni anaan wal fakkaataa qaban Alam Baqqaanyitti hidhamanii hin beekan. ana irratti garuu dubbiin kun narratti raawwatameetii jira. Alam Baqqaanyittis hidhamee argama. daba kanas kabajamoo mana murtitti iyyadhee jennaan achumatti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akka murteeffame inni yaadatama. baromsaan kan duubatti hafan saba Oromoo akka baratan waanan godheef saba addaan qoode jedhamee dhimma bu'uura hin qabne kana an hin hojjatin malee har'a jaarraa 20ffaa keessa yeroo uummanni addunyaa hundi sanyiidhaan amantiidhaan gosaan saalaan osoo waliin qoodin tokkummaa isaanii cimsatanii gara fuulduratti oofamaa fi hojjechaa jiran kanatti anarratti yaarne akkana dulloomaan kun godaannisa sanyiitiin waanan hin hojjanne na rakkisuun uummata amma barates ta'ee dhaloota dhufu osoo hin gaddisiisin hin hafu. miidhaa isaas kabajamoo mana murtii kun hin dhageenye ta'us nan abdadha jechuun dubbatee ture Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun. qabxilee kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo sanatti iyyachuun isaa galmeen seenaa amma jiru ragaa bahee ni mirkaneessa. manni murtii olaanaa kun murtii isaa murteesseetii jira. murtiin kunis madaa uummata Oromoo baraa hanga baratti okkolchiisaa ta'ee hafeetii jira. murtichi akkas ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammil du'aan akka adabaman kanneen hafan 6 immoo hidhaa waggoota hedduun bakkoota garagaratti akka hidhaman murtaa'e. murtii kana obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsataniif mana yaalaa jiraniif bira darbamee yeroon booda akka irratti murteessan walii galan. akkuma beekamu murtiin du'aa kan mirkaneessu mootii Hayila Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jirutti mirkaneessee kan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu murtii du'aarraa gara hidhaa umrii guututti fooyyeessee fi murtii ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammil akkuma itti cimeetti itti fuufe. walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu Alam Baqqaanyitti jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee taasifamee ture. gaafa gara du'aatti qajeelus kutataan kun akkas jedhee ture. dhiigni koo dhiiga mirga cunqurfamtoota ilmaan Oromoo kabachiisuuf dhangala'e waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti. waanan ani hin hojjatin hojjatte jedhanii saba murtii du'aa kanarratti murteesse mootichas ta'e qondaaltonni sirnichaa garuu gatii isaanii yeroo gabaabaa keessatti idduma kanatti uummattoota Itoophiyaa harka akka argatan shakkii tokkollee hin qabu. yoo oolee bulee malee mirgi uummata Oromoo dhiiga qabsaa'ota ilmaan isheetiin guutummaan guututti kabajamuun isaa waan hin hafne jechuun dubbii isaa dhumaa saba jaallatuu fi jarreen shira xaxaniif dhaamee gara yoomuu hin deebine sanatti sokkee ture ajajaan dhibbaa Maammoo Muzammil.
gara seenaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu yoo deebinu erga murtiin hidhaa umrii guutuu jijjiiramee fi gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifamee ture. Yeroo sanatti baay'ee osoo hin turin mana hidhaa magaalaa Hararii gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Kun ammoo carraa addaa jeneraala kanaa fi uummata Oromoof uume. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhamaa amanamaa waan ta'eef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegaluu argate. Haalli gaariin uumameef tokko ammoo uummanni Harargee yeroo sanaa qabsoo diddaa gabrummaa finiinsaa waan jiraniif haalli sun carraa qabeessa ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun qabsaa'ota isaa uummata naannoo Harargee Baalee fi kanneen biroo barsiisuu itti fufe. Mootummaan Haayile Sillaasee sochii barattootaa fi uummanni akkasumas qabsaa'onni taasisaniin kufee biyyoo nyaate. Mootummaan Dargii yommuu aangoo qabate namoota mana hidhaa fi biyya alaa jiraataniif waamicha taasise. Jeneraal Taaddasaa Birruunis itti makamee ture. Yeroo xiqqoo booda mootummaa Abbaa Irree ta'uusaa kan hubate Jeneraal Taaddasaa Birruun loltoota fudhatee gara Salaalee godaansa isaa jalqabe. Kana booda mootummaa Dargii gocha Jeneraal Taaddasaa Birruu kana waan sodaateef loltoota isaa duuka erguun akka hordofan taasise. Yeroo kana loltoonni gamalachuu aanaa Muloo jedhamtutti wal arganii wal waraanuu jalqaban. Kana booda loltoonni gara lamaanuu dhumanii dhumarratti Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo isaa keessatti kan barate gaafii mirgaa gaafadhaa osoo jedhu bara 1967 akka lakkoofsa Habashatti Muloo keessatti lubbuun isaa akka hin deebinetti dabarte. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun lubbuun isaa darbus uummata Afrikaa, Itoophiyaa fi Oromiyaaf seenaa hin dagatamne raawwachuun uummata Oromoo sabaa afaanii seenaa duudhaa artii fi eenyummaa isaanii akka kabajamu taasise keessatti dhaloonni jiruu fi dhaloonni boruu kan isa yaadatu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophii kenna utubaa haqaa hadhaatiin galmee seenaa qorannee hamma irraa milkoofne katabnee seenaa gooticha Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu kana hanga ammaa daawwataa turtan ture. Waan nu filattanii qophii utubaa haqaa irraa seenaa gootota keessan baruuf nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qopheessaan qophii kana ana Rabbirraa galchuuti. Hanga torbaan qophii biraatiin walitti deebinutti torbaan gaarii isiniif hawwina.